Jarakanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meda gefada hati fate afan makasi kadugan beine wano fida social media abu muasko jarana sila arran nama wa dogo nama wa ballese sila isatu kumatamu nabi nama gorse rabbi soda dawana kanan godan ada fate yon danga sita kan fa yon dogo gores sitto gores ifam ammo nama tele na imachu kab anu masla imachu kab meda gefada jarana gefada abu muaz yakamate arra wan of idala arra waan an dubbadeetu irra isaan ija gartee ka shari'aatti illee isii bira fudhatama yoon si balleesse wallahi dhiifam ammoo hawla walaa quwwata illaa billah rabbiin waa sirreesse jaaraan nama gartee yakkamarra nama gorsu quraan nama himu hadiisa nama himu safuu namatti himuutu dogoggora fuula rabbiitti namu galata qarqata galata wallahi lazim yoon si balleesse dhiifam Masjida wayi ijaraa jira, quraana wayi ijaraa jira. Sappoortii warri nama godhu dogoggora jechuudha. Kanaayyuu sheekoleen dubbataan jiran akkamitti nama hudduu dubartii keessa coomaa jira jedhee hudduu garaagara nagaggaragalchu. Leenca itti gadhiif ta'ee namni nama gaafata. Gaafa kana namni martuu akkas ta'uu barbaada. Shamarran hundi dhuftee dabbaa agarsiisuudhaaf cinqamaa jirti amma ijoollee. Warri dabbaa hin qabne yaaddaa jira amma dhugaa isinitti hima. Shamarran dabbaa hin qabne yaaddoo keessa galtee jirti. Halkanii guyyaa yaaddoftee jirti. Akkam goonee dabbaa baafna. Dabbaa kana akkami biqilcha jechee yaaddaa jirti ijoolleen shamarranii. Ani isinitti hima dhugaa jirti. Shamarran geemii taphattee dabbaa argisiisuudhaaf warri rabbiin dudduubbee kana dhoorgate sagantaa baafatanii irratti hojjechaa jira. Ani nama dabbaa agarsiisuu fi kan nama san fidee itti kennee akka inni dabbaa argisiisuutti sappoortii godhullee ana jibata akka Allah. Hundi isaaniitu ana biratti tokko warri leenca nama kennee dabbaa agarsiisi jedhuun. Isa kanaaf jecha warri sheekoleellee qabsoon keessan jalqaba namoota giiftii namatti kennanii dabbaa ummata qaama ijoollee shamarranii nama 5,000 leenca gadhiisanii akka nugusaatitti faarfaman. Anillee leenca kennuu hin danda'a bara. Leenci kiyya garuu bilaashatti hin kennamu abbaate. Leenci kiyya haadha tiyya qofaaf kennama. Bakka bu'aa naa qabdu qofaaf kennama. Alee hudduu dubartii ittiin isinitti argisiisuun qabu dhugaa siif hima. Never ever giiftii hudduu dubartii isinitti hin laaltan hin qabu. Ifaajeetiin fida, dalagadheetiin fida, dunyaa bilaashaa gonkumallee hin qabu. Wanti kennamu doolaara. Leenci tokkochi doolaara 440. Doolaara 440 osoo masgiidaaf ergite. Gaaddisa ta'eetiniin agarte gaaddisa ta'eetiniin sii dhufa jechuudha. Garuu qaati har'a nama tokkotti ergitee dudduubbee ittiin laalchisuudhaaf qaama isaa ittiin laalchisuudhaaf ittiin ergitu guyyaa gaafata. Itti gaafata. Dhugaan jiru kanuma. Itti gaafatamta. Warri sheekoleellee jara feemasii kanatti hin buunu. Jara feemasii kanan xuynu isin mataa keessan rakkoo qabdan sheekoleen. Sheekoleedha akka nama da'waa godhuu fakkaatee ijoollee feemasii wajjin taa'ee warra leenca kennee hudduu nama laalchisu wajjin galgala ganama haasa'u isin rakkina keessanillee liqimsaa fudhadhaa sheekoleen ta'e. Hunda keessan maqaa isin dhayaan sheekoleellee. Isin tuyyuu akka ijoolleen kuni dabbaa wallaalchisan nama giiftii kennu kanatti itti siixanii naasofsiisina. Qabeenya ati kennaa jirtu, dunyaan ati kennaa jirtu kun obboleessa kiyya dunyaa maaliiti? Akkamitti nama hudduu dubartii olii gad oofu dunyaa keessan kennitan? Maal irratti dunyaa kee kennita? Maaliif masgiidaan kennine? Maaliif hiyyeessaan kennine? Maaliif uummata buqqa'ee waan nyaatee buluu qabuun kennine? Maaf kanan gaafanne sheeyni haga dhuftanii diwiitii gootanii warra sirbu dhaabuudhaaf cinqamtan? Warra giiftii kennee hudduu uummata argisiisu kana maal ittiin dubbanne takka? Moo dubbituu isin jalaa dhokate? Ani isinitti himee jira kun dhugaan bakka kana jirti. Yaa sheeka yoo dhugaa rabbiif asirra jiraatte yoo dhugaa hadiisa rabbiitiif ta'aa godhaa jiraatte namni dubartii fi dargaggeessallee tokko gorsaa jiru warra osoo giiftiin jiraachuu baate dabbaan hin jiru dhugaa isinitti hima. Osoo giiftiin jiraachuu baate osoo qurxummiin kennamuu baate osoo namni baasee waan kana kennuu baate dabbaan tokko mul'atu. Sababa kana uummanni hudduu walitti argisiisaa jira. Kanaaf nama ilma muslimaa ta'e hundaafuyyuu ergaa kana dabarsuu qabdan. Warroonni sheekolee dunyaan teessan dunyaa haraamaa ta'uu hin qabdu. Dunyaan teessan dunyaa ittiin uummata kafarsiisan ta'uu hin qabdu. Dunyaan teessan dunyaa ittiin wal balleessan ta'uu hin qabdu. Gorsa kana dabarsaafi da'waa itti godha. Isin akka ammaatitti guyyaa takka maalika yoo isin jaratti buutan bakka rabbiif eegataate maa sodaattan? Maa sodaattan? Rabbiif himi isin ka da'waa godhaa jirtan. Moo isinillee beekamtiif tiktokii keessa deemaa jirtan. Mee naaf hima. Sheekoleen foloo guddifachuufi
laayikii guddifachuuf isinillee eega laayikii guddifachuudhaaf hin taane warra feemasiidha jettanii galgala ganama as keessatti ijoollee qurxummii itti kennanii hudduu ijoollee tuni cooma qabdi tana zayitii keessa jira tana bishaantu keessa jira tana qurxummii keessa jira tana shokolaata keessa jira tana aayilaandii keessa jira tana gurkee keessa jira tana kaarotee keessa jira warra galgala ganama kana dalaysiisu maa guyyaa takka duran dhaabatina moo dubbii tana rabbiin isin jalaa shaffade arguu dhabdanii lafaa ka'eetii miti namni hudduu nutti irbaa ka jiru akkana godhee hudduu didilbii fiduu jalqaba maayii kana hudduu didilbii ka cooma qaba isaan tokkas jechaa jira argaa jirtan isin martu kanaaf jecha feemasummaan ummata keennan fayyanne isin irratti dubbachuudhaaf ta'e nama booda feemasii taatee as keessa teettee nama 5,000 qabattee akka ummanni ummataa sagalee hin taane akka ummanni qabsoo ummataan dubbanne akka ummanni hawaasa oromootiin dubbanne hudduu dubartii fiddee asirra nama 5,000 qabdee teettuun ummata keenyatti dhugaa jirru himne warri ummata keenya sooshaal miidiyaa kana keessa qabee tiktookii kana keessa qabee akka oromoon dhugaa isaan dhageenye walii sagalee hin taane warri ummata keenya hidhe isin warra as keessatti feemasiidha ofiin jettanii dabbaa dubartii galgala ganama laaltanii zinaa guyyarraa hojjechaa ooltanidha. Eeka yoo ummata keessanii dubbattan ummata keessanii dubbadha. Yoo ummata sagalee taatan ummata sagalee kaa. Yookaan ilmaan Oromoo hunda dogoggorsiiftanii hawaasa hunda asitti qabattanii dabbaa Tigree fiddanii dabbaa Amaaraa fiddanii dabbaa Faranjii fiddanii hundummaan isin fiddanii nutti hin argisiisin hin jiru. Ummanni ammoo dhimma sabaa irratti waan takkatti hin jiru. Dhufeetiin nama waan sabaa dubbatu dhaggeeffataa hin jiru. Kuni dogoggora. Warri feemasii ofiin jettan dubbadhaa dubbii sabaa. Dhimma ummataa irraa dubbadhaa. Dhimma hawaasaa irraa dubbadhaa. Hordoftoota 600,000 700,000 miliyoona jala dhiyaatu qabattanii geenii keessan tumaa hudduu dubartii nu laalchisaa ooltu. Kanaaf jecha ummata kanaa sagalee ta'a. Ummata wallaggaa dhumaa jiru sagalee ta'a. Ummata qeerraa buqaa jiru sagalee ta'a. Nuti dabbaa keessa nama booda nu ga'ee jira. Warri giiftii kennitee dunyaa teetiin haraama nama dalaysiiftullee irraa si gaafata rabbiin. Yoo sirraa hafte abbaa faadha kee ittiin hajjisiise obboleessa kiyya. Namni waan keerii dubbatu jira, ka da'waa godhu jira, ka quraana barsiisu jira, ka hadiisa rabbii barsiisu jira. Isaan kanaa kenni qurxummii, isaan kanaa kenni leenca. Dhayxanii bakka hudduu namaa laalanii leenca darbuun maaliif barbaachise? Maaliif hin kennine sheekoleetti? Sheekolee da'waa gootutti, sheekolee hadiisa barsiiftutti amma mee sheeriyaa dillaala. Galgalaa ganama quraana rabbii qaraasisa. Isaanitti namni leenca darbaa jira amma. Namni 5,000 dhufee isaan daawwachaa jira. Namni 10,000 dhufee isaan daawwachaa jira. Namni 2,000 dhufee isaan daawwachaa jira. Abadan. Safara sanuun dhaqu namni. Kanaaf jecha haraama irratti ka ijoollee kana bobbaasee akka ijoolleen kun asin deebine godhaa jiru tokkoffaa warra giiftarii kennu isin warri sheekoleellee feemasootatti hin buunu jettanii tumaan isin mataan keessan feemasii ta'uu barbaaddan. Garuu feemasiin isin rabbi irratti taatan takka illee hin jiru. Nama rabbiif bulu yoo taate obboleessa kiyya. Nama rabbiif of qabee gadi ba'e yoo taate sodaa tokko malee abbaa fedhe dura dhaabbadhu. Sitti haa duulan. Waan fedhan siin haa jedhan. Abbaan fedhe si haa arrabsu. Abbaan fedhe si haa abaaru. Ati waan rabbi siin jedhe timi. Waan shari'aan rabbi jette timi. Dogoggora ka dalagaa jiru isinii jedhi timi. Naman sodaatiin rabbi sodaadhu. Rabbiif jecha ummata irratti viidiyoo diwiit godhaa jirtaniifi sirba dhaabsisuun dura warra hudduu dubartii giiftii kennee hudduu dubartii ummatatti argisiisu kana dhaabsisu turre ture. Warra giiftii kennitan irratti bobba'utu sinirraa ture. Giiftaroota walitti qabdanii sabsabaa waamtanii maaliif kana dalaydan jettee gaafachuutu sinirraa ture. Dunyaan teessan dunyaa akkamiiti? Dunyaan teessan maaliif dunyaa haraamaa taatee gaafachuu qabdan ture? Isin mataan keessan rakkoo qabdanii jechuu sheekolee. Sheekolee tokko tokko argaa jirra. Ka dhimma kanarraa cinqamtan. Dhugaa dubbadha. Dhugaa dubbadha. Dhugaa numaa miti. Rabbii har'a jettee namaatiif bakka hin kennin. Uma fedhellee abbaan fedhe sitti haa duulu. Sirraa haa dhiichisan. Mataa kee gadi haa garagalchan. Ati rabbitu mataa kee si deebisa. Rabbitu mataa ol si qaba. Nama rabbiin mataa gaggaragalche malee namni mataa gaggaragalchee waa takka godhuu hin danda'u. Rabbiif jecha yoo dhugaan dhaabatte, rabbiif jecha yoo dhugaan kaate haqa jirtu tanan. Isi tanaaf jecha warri sheekoleellee haala kanaan deemutu sinirraa eegamaa jechuudha. Kanaaf obboleewwan keenya ijoolleen Oromoo, ilmaan Muslimaa, ijoolleen amantii biraa qabdanis safuu keessan eeggattanii jiraachaa jirtan. Nuti amantiin keenya akkana amantii kiristaanaati. An amantii keessan waan dhogguu fi waan inni dhiisu hin beeku. Pheenxeen maal ayyama? Amantiin kiristaanaa ortodoksii maal ayyama? Kaatoolikii maal ayyama? Waan beeku takka illee hin qabu. Akka ilma Muslimaa tokkotti shari'aa Muslimaa keessatti
dubartii takka harkaan qabachuun dhoorgaadha dhungachuun dhoorgaadha waan hin taane dalaguun dhoorgaadha amantii keessan keessatti isin har'allee taanaan akka amantii keessaniititti safuu keessan eeggattanii jiraachaa jirtan haga ammaatitti waan badaa isinirraa argeen beekan nutis ijoolleen muslimaa bakka rakkoo tokko dalageetti obboleessi keenya tokko gorsinee deebisuu qabna gorsinee sirreessuu qabna saniin gara kaanitti yoo ka itti dhiifnu taate sirrii miti jechuudha namni sun guutuma badee kafara jechuudha isa dhumaa irratti hin kafara bara gaafa shari'aa rabbii waan itti manuun dadhiise amantii keessaa baya jechuudha amantii keessaa baya jechuudha kanaaf jecha waan akkanaa irraa uf gorsuun uf sirreessuun barbaachisaadha an komiin kiyya guddaan giiftaroota irraa anarrallee taanaan wanni kana isinit dubbadhuuf maali giiftii isinirraan barbaadu wallaahi laziin dhugaa isinitti hima giiftii isin naa kennitaniif jecha dhugaa dubbachuun dhaabu kanaan durallee naan kennine amma boodallee isinirraan barbaadu naan kennina isin warra zinaa ittiin dalaysiisaa jirtan warra haraama ittiin dalaysiisaa jirtan kennaafi ani wanta akkasirraan barbaadu yoo rabbi fayyaa naa kenne hin dalagadhu alhamdulillah fayyaa guutuu qaba wanni dirqama taa'eetiniin si kadhadhuuf hin jiru wanni ammoo badii osoo argu dhugarraa dabuuf hin jiru leenca naa kennita jedhee qurxummii narra oofta jedhee hin barbaadu kanaaf dhugaa dubbadha namoonni baay'een ammoo sababa kanaaf dhugaa dhiisanii walirratti hin dubbatan takka hin jiru badiin fedhe yoo dalagame isaanii gadi bayanii dubbatanii nagartu maaliifi bakka feemasummaa kana feemasi jedhan feemasiin rabbi irratti miti jira dogoggora kanaaf akkasii isa kana jechuu barbaadeeti dogoggora irratti wal bira dhaabachuu hin qabnu ergaa jedhu dabarfachuu barbaada kanaasumarra keessa ba'a gama biraatiin murteen tokko dabree jira akkuma viidiyoo isinii maxxanse gama siyaasaatitti yoo isinii deebi'e Jawaar Mohammadis